qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoon geggeeffamu keessatti guyyaa hurjiin qabsoo bilisummaa Oromoo qabsiisamee kaasee haga har'aatti jaalawwan hedduu aarsaa lubbuu isaanii qaqqaalii dabarsuun guyyaa har'aan gahanii jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti rafattoonni qabsoo bilisummaa hawaasni Oromoo fi qabsaa'onni gameeyyii aarsaa isaan kaffalaa turan keessatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun isaanii wareegama qabsoo guyyaa har'aa irra jirruuf aarsaa ta'anii darbaniiru. Kanneen kana keessaa haadha Oromoo Jaal Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyi isaan tokkodha. Seenaa gabaabaa Jaal Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyi yookiin haadha Oromoo. Jaal Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyi haadha Oromoo jedhamuun hawaasa Oromoo biratti kan beekaman Oromiyaa Bahaa Ona Jaajaa Aanaa Malkaa Ballootti abbaa isaanii Sheekh Muhammad Aliyyi fi haadha isaanii Maayimunaa Sheekarraa bara 1957tti dhalatan. Jaal Karimaan Malkaa Ballootti bakka dhaloota isaaniitti maatii isaanii waliin jireenya idilee akka qarree Oromoo tokkootti hawaasa naannoo isaanii waliin dabarsan. Umriin isaanii gaafa heerumaaf ga'u Haji Muhammad Muusaa waliin Oromiyaa Bahaa godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti bultii ijaarrachuun abbaa warraa isaanii Haji Muhammad Muusaa waliin ijoollee 8 dubara 6 fi dhiira 2 horataniiru. Bara 1980 jalqabaarraa kaasee qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa Bahaatti lafa qabatee urjii bilisummaa Oromoo qabsiifamee ture keessatti ijaaramuudhaan utubuun gahee sabboontota Oromoo irraa eegamu bahataa turuu mararfattoonni qabsoo Oromoo hawaasni Oromoo fi dhaabni isaanii ABO biratti akka seenaatti yaadatama. Keessaayyuu bara 1991 chaartara duraa fi chaartara booda sochii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu keessatti Jaal Karimaan abbaa warraa isaanii Haji Muhammad Muusaa waliin dugda qabsichaa ta'uun shoora olaanaa bahatanii jiru. Hawaasni Oromoo gumaacha qabsoo godhan irratti dabalataan aantummaa sabboonummaa isaaniif gargaarsa isaan hawaasa Oromoof godhaa turan irraa kan ka'e moggaasa Oromoo haadha Oromoo jedhu kennuurraa hanga ga'uutti jaalala qabsaa'otaa fi hawaasa Oromoo bal'aa horatan. Jaallan Oromiyaa Bahaa keessa socho'aa turaniif riqicha ta'uun qubachiisuu dhiyeessii kennuu fi golgaa ta'uun shoora olaanaa baachuun jaallan qaqqaalii qabsaa'ota gameeyyiidhaan ragaa bahamaaf. Duula hamaa miseensota ABO fi sabboontota Oromoo irratti bara 1999 banameen abbaan warraa isaanii Haji Muhammad Muusaa mootummaa abbaa hirree yeroo sanaan mana hidhaatti darbataman. Jaal Karimaan haala hamaa sana keessatti maatii isaanii qubachuun bakka bakkaatti lubbuu oolfachuuf tattaafatan. Haa ta'u malee mootummaan abbaa hirree qabeenya guddaa daldalaa meeshaa biyya alaa erguu fi galchuu yookiin export trade qaban hundaa saamee kasaaraa hamtuu keessa galche. Haala rakkisaa kana dandamatuu dadhabuun maatii isaanii fudhatanii gara biyya Keeniyaatti bara 1999 baqatan. Jaal Karimaan yookiin haati Oromoo biyya baqattummaa Keeniyaa keessatti hawaasa Oromoo waliin ijaaramanii qooda irraa eegamu baataa osoo jiranii carraa biyya sadaffaa argachuun bara 2001 biyya Kaanaadaa New Brunswick jedhamu qubatan. Osoo baqattummaan biyya Kaanaadaa jiraatanii abbaan warraa isaanii Haji Muhammad Muusaa qabsaawwan hawaasa Oromoo biratti yaadataman mana hidhaa keessatti dararaa hamtuu mootummaa abbaa hirreen isaan irra ga'aa ture irraa kan ka'e bara 2006 wareegaman. Jaal Karimaan haati Oromoo bakka jiraatan magaalaa Torontoo irraa wareegamuu abbaa warraa isaanii booda bara 2007 kutaa biyya Albertaa magaalaa Edmonton qubatan. Magaalaa Edmonton keessa yeroo sana hawaasa Oromoo xiqqaa jiru waliin ta'uun waldaa hawaasaa guddicha har'aa kana utubuu keessatti qooda olaanaa qabu. Akka miseensa ABO'ttis kunyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmonton utubuu irraa kaasee hanga lubbuun isaanii dabartuutti qooda olaanaa kennuun dirqama isaanii ga'umsaan miseensa bahataa turanidha.
keessattuu caayaa dubartootaa moggaasa gooticha Oromoo Elemoo Qilxuun moggaafamee jiru hundeessanii dubartoota Oromoo ijaaruun akka qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhatan taasisaa turan. Waldaa hawaasa Oromoo birattis dadhabee osoo hin jenne bakka hundaatti argamuun qooda isaanii bahataa turanii dhaloota kanaaf fakkeenya kan ta'anidha. Harmeen Oromoo Jaal Kariimaan harmee Oromoo hundaarraa adda kan isaan godhu ilmaan qabsaa'ota Oromoo akka dhala isaaniitti gargaaranii namoota adda addaa biyya alaatti baasuun lubbuu baraaruun kan beekaman jaallatamtuu haadha Oromoo hundaati. Jaal Kariimaan haati Oromoo Guraandhala 10 bara 2022 akka tasaa dhukkubsatuun hospitaala magaalaa Edmontonitti boqotan. Sirni awwaalcha isaanii guyyaa kaleessaa kana bakka mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo, seensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo bal'aan argamutti sirna awwaalcha isaanii magaalaa Edmontonitti raawwatee jira. Qabsaa'aan ni kufaa, qabsoon itti fufaa jedhan. Nutis seensonni ABO konyaa gadaa bilisummaa Oromoof dhaabni keenya bilisummaa Oromoo gadda nutti dhaga'ame kana ibsataa maatii isaaniif jajjabina, lubbuu isaaniif jannataa hawwaa gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha yoomiyyuu seenaan ni yaadatama. Qabsaa'aan ni kufaa, qabsoon itti fufaa. Seensota ABO konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmonton Guraandhala 12 bara 2022.